Waaqaa jedhiitii nama dhugaadhaan osoo jaalattu sirraa fagaatamee maal gootee onnee kee keessaa baafta biliis mee na gorsii jetti obboleettiin keenya. Isinillee yaada mataa keessanii komintii jalatti qoodaa fi anillee yaada mataa kootii nan qoodaaf jechuudha. Egaa duraan dursa irratti nama tokko akkuma jaalachuu hin jiru deebiin immoo osoo wal jaalannullee haala garaagaraatiin gargar bahutu jira. Dabalataan ammoo wantoonni tokko walitti nu buusee yookiin sababa ta'e nama jaalannu sanarraa adda bahutu jira jechuudha. Egaa nama kana dagachuudhaaf kan si gargaaru inni tokkoffaan onneen jaalachuu beeku akka jibbus beeku ofitti amanuudha. Nama kana kaleessa jaalachaa turte har'a immoo yeroo jireenya kee keessaa bahu onneen kee akka abdii nama sanarraa fudhatuuf irra deddeebitee onnee keetitti himudha. Egaa wanti onnee keenyatti himu onneen keenya ni qabata. Akkasumas dabalataan gaarummaa namni ati jaalattu sun kumaatama siif oole akkasumas jireenya kee keessatti ammoo mufannaa tokkichaan yookiin sababa tokkichaa godhatee namni kun jechaanis haa ta'u gochaan gaarummaa kumaatama siif oole badii tokkicha yoo sirratti raawwatee sirraa adda ba'e ati nama sana dirqama dagachuudhaaf waan ta'eef badii tokkicha sana qabachuu qabda jechuudha. Yoo gaarummaa inni siif oole qofa kan yeroo hunda yaadattu yoo ta'e nama sana onnee kee keessa is baasuu hin dandeessu. Jireenya kee guutuu nama sana akka yaadatti jiraatta. Kanaaf nama sana guutumatti onnee kee keessaa baasuudhaaf kumaatama inni gaarummaa siif oole osoo hin taane badii inni tokkichaa sirratti raawwate sana irra deddeebiidhaan ofitti himuudha jechuudha. Inni lammaffaan wantoota isa si yaadachiisu of biraa balleessuudha. Yaadannoo garaagaraa ta'uu akkasumas suuraa nama sanaallee dabalataan namoota waa'ee isaa irra deddeebiidhaan sitti haasa'an yookiin waa'ee hariiroo isa waliin qabdu namoota sababa isaatiin wal baratte guutumatti irraa fagaachuu yookiin ofii keetiin ofirraa fageessuun dirqama jechuudha. Maaliif jennaan yoo ati nama sana dagachuu hin dandeenye jireenya kee akka haaraatti jiraachuun si dhiba jechuudha. Kanaaf namoota waa'ee isaa sitti haasa'an irraa fagaachuu yookiin ofirraa fageessuu. Inni sadaffaan sooshaal miidiyaa namni sun fayyadamu hordofuu dhiisu. Guutumatti bilookii ofirraa gochuu. Waa'ee nama sanaa sababa kamiinuu hordoffii gochuu dhiisudha. Egaa sooshaal miidiyaan yeroo ammaa kanatti haala garaagaraatu jira. Kanaaf waa'ee nama sanaa nama qorachuu dhiisuu dabalataan wanta inni postitu guyyaa guyyaarraa wanta inni gadi lakkisu guutumaan guututti dhiisutu si barbaachisaa jechuudha. Inni arfaffaan nama sana dagachuuf jaalala biraa keessa seenuu dhiisu. Sababni isaas nama sana dagachuuf jaalala biraa kan seentu yoo ta'e jaalala san keessatti deebitee ammas jaalala lammaffaa irratti ni miidhamtaa jechuudha. Nama biraati irratti dagachuu osoo hin taane ofuma keetii ofitti amanamummaa guddaadhaan ofitti amantee nama sana of keessaa baasuu yookiin onnee kee qulqulluudhaan ta'uudha qaba. Deebitee nama irratti dagachuudhaaf deemte yoo ta'e namni sunis deebisee gara biraatiin gara ati hin beekneen si miidhuu danda'a. Ofitti amanamummaa mataa keetiin garuu suuta of keessaa baasuu dandeessa. Dabalataan immoo yoo namarratti kan hidhata godhattu yoo ta'e yeroo hedduu wanta akkanaa kun gama lamaaninuu ni argama. Gama shamaraatiinis ta'e gama dhiiraati. Kana yoon jedhu dhiirri tokko shamarri takka yoo dhiistee deemte shamara biraati irratti dagachuudhaaf shamara biraa jaalata. Inni kun sirrii miti. Shamarri illeen akkasuma dhiirri tokko yoo ishee dhiisee deeme isheenis nama sana dagachuudhaaf jecha osoo onneen ishee nama tokko fedha hin qabaatin nama sana sammuudhuma isheetiif osoo hin yaadin jechuudha yookiin onneen ishee osoo hin barbaadin gara jaalalaatti seenti. Inni kun immoo jireenya kee guutumatti balleessuu jechuudha. Ofitti amanamummaa mataa keetii ni hir'isa. Dabalataan jaalala isa lammaffaa kanarratti hariiroo godhattee dagachuudhaaf deemte waan ta'eef onnee kee guutuudhaan nama sana hin jaalattu waan ta'eef namni sun illee hin beekamu. Namni sun onnee guutuudhaan si jaalachuu danda'a yookiin ammoo namni sunis immoo yeroodhaaf sitti dhufuu danda'a. Lammaffaa ni cabda nama sanarratti illee jechuudha. Akkasumas ofitti amanamummaa mataa keetii hin horattu. Yeroo hedduu ijoolleen shamaraa argaa jaalalaa sababni jedhaniif irra deddeebiidhaan osoo itti yaadin nama tokkoon yoo miidhaman deebisanii jaalala biraa wanta eegalaniif. Kanaaf isaan akkasii suni argaa jaalalaa jedha. Argaa dhiiraa jedha. Dhiironni dhugaadhaan nama jaalatan, dhiironni dhugaadhaan shamara takka jaalatanii haadha manaa boruutiif barbaadan ni jiru.
Garuu filannoon mataa keetii dirqama sitti ta'a jechuudha. Ijoolleen shaamaraa keessumattuu sirriitti na dhaggeeffadha. Filannoon mataa keessaanii dirqama. Yeroo hedduu kan dhageenyu yookaan ijoolleen shaamaraa dhiironni keenya jaalala hin beekanii, kunuunsa hin beekanii kan jedhan dhageenya. Wanti kamuu yoo iddoo isaa malee ta'e iddoon isaa yoo hin tilmaamamne yookiin iddoo isaa yoo hin beekne gatiin isaa gadi bu'aadha jechuudha. Egaa iddoon taane irraatti kan of keessu kan of ol keessu yoo ta'e namni kamuu karaa deeman kamuu dhufee kan si gaafatu ati onneen kee dafee banamaaf taanan akkas akka jettu taata. Garuu kan badii qabu kan balleessaa qabu sumadha. Egaa namni tokko gaafa waa tokko gabaa keessa taa'ee gurguratu namni dhufee isarraa bitu eenyu akka ta'e beekus baatu. Garuu baasii gatii wanta gurguru sana ni beeka namni sun jechuudha. Kanaaf egaa ofii keetiif illee tilmaama ati iddoo kam akka ofiif kennitu dirqama beekuudha qabda. Tilmaama mataa keetii beekuudha qabda. Jaalalli hin jiru osoo hin taane jaalalli dhugaadhaan namni nama jaalatu ni jira. Garuu durmaan dursaayyuu abbaan of jaalachuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan namni tokko yoo nurraa adda bahee dafnee saffisaan jaalala biraa keessa seenuun guutumattuu barbaachisaa miti jedhee tana fudhadha. Ani akka kootti maal jennaan nama tokko yoo walitti buunee sababni garaagaraa uumamuu mala yoo walitti buunee nama sana dhabne namni sun yoo nurraa adda bahee dirqama nama sana dagachuudhaaf jecha jaalala haaraa eegaluu dirqama miti. Kanaaf ofitti amanamummaa mataa keenyaa fudhannee ijoolleen shamaraa jechuudha. Akkasumas gaafa of dandeenye nama sana dagannee jaalala haaraa sammuu haaraadhaan eegaluun baay'ee barbaachisaadha. Kan darbe irraa barumsa fudhannee jaalala haaraa kana kan keessatti eegallu waan hedduudhaan of keessatti tilmaamaa deemna jechuudha. Lammaffaa deebinee hin miidhamne. Tilmaamni mataa keenyaallee gadi hin bu'u. Yeroo tokko tokko al tokko miidhamuu dandeenya jaalala keessatti. Dabalataan immoo nama sana dagachuudhaaf har'uma kaanee har'uma waan hunda goonaa miti. Wanti kamuu yeroo fudhata. Namni har'uma dhalatee har'uma akka deemuu hin dandeenye wanti kamuu yeroo fudhata. Nama jaalannee tokko dhabnee ji'a 8 ji'a 9 akkasumas waggaa tokko illee fudhachuu danda'a jechuudha. Inni sun garuu akkaataa abbaan itti of dagachiisuu danda'edha. Kana yoon jedhu wantoota 4 tarreesseen jira armaan olitti jechuudha. Kanneen kana salphumatti yoo fayyadamne yoo xiqqaate ji'a 5 yookiin ji'a 6 sanaan alatti nama sana guutumatti jireenya keenya keessaa baasne jireenya haaraa eegalus ta'e mataa keenyaan of dandeenye ofitti amanamummaa mataa keenyatiin deemuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa duraan dursaa jaalachuudhaan dura akkuma jalqaba jedhe jaalala keessatti al tokko miidhamuu wanta jiru irra deddeebiidhaan miidhamuun garuu tilmaamni mataa ofii wallaaluudha. Tilmaama mataa keessanii beekuun dirqama. Ofitti amanamummaa mataa keessanii beekuun dirqama. Kanaaf ani obboleettii kiyyaafillee kanumaan deebisuu barbaada jechuudha. Warreen tiktookiidhaan na hordoftan viidiyoo guutuu isaa YouTube chaanaalii kootirraa argattu jechuudha. Egaa obboleettii kiyyaallee akka deebii kiyya fayyadu abdiin qaba. Yaanni ani qooduuf isuma kanaadha. Hordoftoonni kan koollee koomenti jaalatti yaada keessan qoodafiin isiniif jedha. Warri wal jaalattan jaalala keessan kan milkeessiniif taasisu. Warreen immoo garaa walirraa murattanii gargar baatanillee carraa gaarii isiniif hawwaa jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa.